boyyi abbootiin isaanii kaleessa waggaa 40-50 dura gaafa dargaggoo turan nuti hiddi keenya Afrikaa miti warra jedhanii addunyaa duratti faranjii ofitti kolfisiisaa bahanii jechuudha. Gurraachis faranjiinis kan isaanitti kolfaa ture, gurraachi kan isaanitti qaanfataa ture, faranjoonni immoo kan itti kolfaa turanii jechuudha. Ammallee lubbuun jiranii namoonni sun warra sirna kana gadhaabuuf sirna kana tiksuudhaaf ammallee marxifatee hojjetaa jiru kana gaafa dargaggummaa isaanii nuti Afrikaanota miti. Hiddi keenya Israa'el irraa dhufa malee Afrikaanota miti. Warra jedhaa baheetu har'a immoo as garagalanii Pan-Afrikaanisti ta'uu barbaadu jechuudha. Ummata gurraacha caalaa nutu gurraachaaf wabiidha. Nutu qoon ummata gurraachaa tuquudha kanaafuu wajjin dhaabbadhaa jedhaa jiran. Nu yeroo jedhan eenyuun isaan ummatoota Itoophiyaa jechuun miti. Nu yeroo jedhamu murna aangoorra jiru. Nu yeroo jedhamu hayyoota siyaasaa Amaaraa jechuudha. Gabaabaatti walitti ibsuudhaaf. Hayyoota siyaasaa Amaaraatu maqaa Itoophiyaatiin nu jedhee of waama jechuudha. Nu yeroo jedhamu ati keessa hin jirtu akka Oromootti. Maaliif? Seenaa kaleessa waliin jara kana wajjin qooddattu hin qabdu. Seenaa cunqurfamtummaa, seenaa gabroonfatummaa malee seenaa Itoophiyaa biyya bilisa taateen laphee dhiibanii boonu akka Oromootti hin qabdu. Qaba jettee dirqiidhaan of amansiiftee deemuu barbaadda taanaan karaan kee fagoo miti jara wajjin deemuudhaaf jechuudha. Kanaaf uummata Afrikaa gowwoomsuunis hin danda'amu warra. Namni irraa bitaa jirus xiqqaadha. Warruma akka isaanii abbaa irree ta'anii uummata isaanii ukkaamsanii bulchan tokko yoo ta'e malee irra hedduun uummata Afrikaa har'a dammaqaadha waan ta'eef waan kanas akka barbaadanitti irraa bitamaa hin jiru wanti kun. Kanaafuu argaartanii no more waan jedhu kanaan deddeemanii Pan-Afrikaanizimiidhaan uummata Afrikaa of faana hiriirsineeti faranjii ofirraa lolaa jirra jedhanii fireem gochuu barbaadan. Kanaan immoo uummata Itoophiyaa keessa jiru gowwoomsuu barbaadan jechuudha. Kan lolamaa jiru faranjiidhaanii miti. Biltsiginnaan kan lolaa jiran ummata Oromootiin, qabsaa'ota Oromootiin, qabsaa'ota Tigraayin, ummata Tigraayin lolaa jiran. Ummatoonni kun immoo Afrikaanota. Ummata Oromoo caalaa Afrikaanistiin jira. Ummata Tigraay caalaa Afrikaanistiin maqaa Abisiiniyaatiin seenaa waggaa 3,400 jedhamee odeeffamu sana keessatti warri aayikanii ta'e jira. Injiru. Kanaafuu kan lolamaa jiru numatu numaan lolaa jira. This is civil war. Kana liqimsanii fudhachuun barbaadan. Civil war wal waraansa waliiniiti kan gaggeeffamaa. Wal waraansa. Amaaraaf Oromoon, Oromoof Amaarri yookiin Amaaraaf Tigreen, Tigraayii fi Amaarri kun hundumtuuyyuu Afrikaanota. Murna aangoo tokkotu ol ka'ee ummata lolee mo'achuu dadhabe tokko ergamtuu faranjii jedheeni faranjii sanaan lolla maqaa jedhuun Afrikaanota daboo waammachuu barbaade. That's in short kana onni fakkaatu jechuudha. Daboo Afrikaanotaa yoo waammanne waan Pan-Afrikaanizimii jedhu kanaan yookaan sosochoone niyokoloniyaalizimii deebi'ee jira. Warri Awurooppaadhaa kaleessa Afrikaa gabroonfatanii beekan baratan sana ammas haaromsanii koloniyaalizimii sana haaromsanii as nutti deebi'anii nu lolaa jirani. Kanaafuu waliin dhaabbanne ofirraa halollu. Wanni jedhu kun lola biyya keessaa mo'achuu dadhabanii daboo alagaa waammachuu. Daboo alagaa waammachaa jiran jechuudha. Oromoon daboo alagaa waammate hin jiru qabsoo kana keessatti. Oromoon akka Oromootti of ta'etti lolaa jira. Yoo warra Tigraay wajjin hariiroo qabaates warri Tigraay Itoophiyaanota waan ta'aniif doesn't matter. Alagaa fagootii miti dantaa keenya wal fakkaateeti waliin lolachuu dandeenya dantaa lola wal fakkaatu qabaannaan jechuudha. Eenyu wajjin iyyuu mirga qabna kan. Uummanni Tigraayis humna alagaa wayii daboo waammatan hin qaban ofii isaaniitiif lolaa jiran sirna kana jechuudha. Garuu sirnicha biratti ergamtuu alagaa wanni jedhu duruma baratame warri TPLFs bara aangoorra jiran Oromoodhaan akkas jechaa turan. Yaa rakkoodhuma kaleessa deemaa dhufe ammas deemaa jira jechuudha. OPDOnis kaleessa TPLF wajjin ta'uudhaan qabsoo Oromoodhaan externalize gochuudhaaf ergama Shaabiyaa, ergama Egypt jedhaniit frame godhaa turan. The same shit. Ammas wannuma kana fakkaatu deemaa jira jechuudha. Waan sana caalaa hamaadha amma kan deemaa jiru. Qabsaa'oon Oromoo kun
dantaa uummata alaawii tokko galmaan gahuudhaaf kan geggeeffamaa jiru. Qabsoon uummata Tigraay dantaa faranjii yookiin qaama Arabaa yookiin waan biraa tokko galmaan gahuuf kan geggeeffamaa jiru fakkeessanii fireem gochuun balaa guddaa qaba. Amma jarri short term interest isaanii ilaalaa jiran. Dantaa isaanii kan yeroo dhiyoo kana ilaalaa jiran waan guyyaa murtaa'e baatii kana yookiin waggaa lamaan kana keessa kana cabsinee aangoo keenya deebinee consolidate goona kan jedhu yaadaa jirani noo achirratti dhaabbatu rakkoon kun. Quba harka kaa'aa jirani bineensa bor nyaatee nama dhiifne quba harka kaa'arani maal jechuudha kana jechuun. Warra lixaa kana waan isaan lola Itoophiyaa keessa jiru kana jibbaniif balaaleffataniif sirna aangoo irra jiruun karaarran jirtu qajeeli jedhanii waan saaxilaniif waan dheekkamaniif waan adabaas jiraniif jecha addunyaa kana irratti humni aangoo qabu isin qofa miti warra kaanii wajjin taane isin rukunnaa isin ofirraa kaafnaa kan jedhuun deemamaa jechuudha. That means cold warriin deebi'ee addunyaa kana irratti akka haaromuu barbaadu jechuudha amma Abiy Ahmed fa'a. Agartee? Yeah, there are onni inni jira. Konfliktiin warra lixaatiif Chaayinaa gidduu jira. Warra lixaatiif Raashiyaa gidduu jira. Warra lixaatiif Tarkii faa gidduu ni jira. Waan haalamuu miti. Kanaaf jecha maal barbaadarree? Tarkii irraa gargaarsa waraanaa. Chaayinaa irraa immoo gargaarsa poolitikaa fi dinagdee ta'uu danda'a. Kana barbaadan. Jarri kun lachuu Ameerikaa faa Ingilizoota Awurooppaanota wajjiniin rakkoo walirraa qaban waan ta'eef sadarkaa idil addunyaatti international level wal dhabdee qaban sana beekamaadha waan ta'eef so cold warriin wayii tokko akka deebi'ee dhalatu barbaadu jechuudha amma hirkannoo barbaadu amma bara cold war jedhamu sana bara Ameerikaanii fi Raashiyaan hordoftoota mataa isaanii qabatanii wal gaarreeffachaa turan sana lola addunyaa lammaffaa booda hanga bara 1990tti wanni deemaa ture sun ummata mooraa sooshaalizimii yookiin koominist jedhamuu fi mooraa kaapitaalizimiitu wal dhabaa ture wal dhabiinsa qawweetu hin taane wal dhabiinsa nagayaan cold war. Wanta akka sanaa sun amma hin jiru iron curtainiin sun tarsa'eera. Haa ta'u malee arrayyuu immoo ispiriitiin sun ni jira. Afurri sun ammallee Raashiyaadhaaf Ameerikaa faa gidduu afurri waliigalteedhaa hin jiru beekamaadha kun. Amma gama Raashiyaatiin Chaayinaa faatu jiranii, Tarkii faatu jiranii, uummata biyyoota adda addaa kana jiranii. Jarri kun Westii wajjiniin indirectly lola keessa akka jiran beekamaadha. Biyyoonni ijjeettiin akka Itoophiyaa kun ammoo diktaatoroonni isaanii yookiin abbootiin irree isaanii gaafa aangoo isaanii irratti yaaddoon itti dhufte kaardii kanaan taphachuu barbaadu jechuudha. Wal dhabdee addunyaa irratti sadarkaa system leveliitti jiru sana capitalize godhachuudhaaf isa sanatti fayyadamanii aangoo isaanii consolidate godhachuudhaaf diinota isaanii rukutanii aangoo isaanii secure godhachuudhaaf politikaa hamaa bor balaa guddaa balaadhaaf nama saaxilu guddaatti harka naqataa jiru jechuudha. Arra Tarkiin dhimma Itoophiyaa keessa seentee jirti. Chaayinaan qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa seentee jirti. Raashiyaan amma kana miti haa ta'u malee seentee jirti sunillee. Biyyoonni akka Arabaa adda addaa seenaniiru. Especially UAE seenteetti. Arab Emirates. Jarri kun yeroo seenan waan fuulduratti biyya kana keessaa argachuu barbaadan qabu jechuudha. Iraan faa seenaa jirani. Wanni amma Itoophiyaatti proxy war yookiin immoo lola alkallattii kan warri lixaatii fi faallaa isaanii warri raayivaal isaaniif ta'e alkallattiidhaan Itoophiyaa keessatti wal lolanu ta'e dirree taateetti Itoophiyaan jechuudha. Arreenaa wal waraansa isaanii godhamaa jirti. Eenyuun hoggansa Abiy Ahmediin. Anduunaan marginiin ni jedhamu isa kana jechuudha. Kana keessaa bor hin baanu. Akka Oromoo qofatti miti kanan jedhaaf akka lammii biyya kana keessa jiru hundatti bor gatii nu kaffalchiisuuf deema. Biyyi kun kana booda stable ta'uu hin dandeessu. Namoota biyya kanaa keessa abbaan barbaade cabuu danda'a, abbaan barbaade mo'uu danda'a ta'a. Garuu lolli warri alaa al takka Itoophiyaatti harka naqannaan
keessaa bahamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Siiriyaa fudhadha. Siiriyaan waggaa 15 dura biyya nagaa qabdu turte. Abbaa irreetiin bulaa turte eeyyee. Bashaar al-Assad biyya sana irratti abbaa irree ture. Aangoo kana abbaa isaarraa dhaalee uummata achi keessatti marjinaalaayizd godhamantu jiranii warra immoo aangoodhaaf toletu jira. Haa ta'u malee biyyattiin nageenya qabaachuu turte amma tokko jechuudha. Cunqursaana jiraatu malee. Amma garuu maaltu ta'e? Warri lixaa harkatti dhahaniiru. Warra lixaa sana faallessuuf jecha Bashaar al-Assad maal godhe? Raashaa waamee fidee harkatti naqe. Biyyoota adda addaa biyyoota amantii Islaamaa hordofanis akka amantiitti waammatee daboo kadhateetti naqe. Warroota biroo Ameerikaadhaaf warra Westii kana balaaleffatu hunda itti naquudhaan dirreen Siiriyaa sun kan uummatoota Siiriyaa qofa otoo hin taane kan addunyaan hundi akka barbaade harkatti naqatu taate jechuudha. Namichi amma aangoorra jirutti abbaan barbaade habu keessutti galee jedheeti aangoorra jira ammayyuu jechuudha. Fakkeenya wal fakkaataa Abiy Ahmed waan hordofaa jiru natti fakkaata. Fakkeenya Bashaar al-Assad waan hordofaa jiru natti fakkaata. Maaliifan kana jedha? Bashaar al-Assad Arab Spring 2011 gaafa jalqabu kufuutti dhiyaatee ture jechuudha. Baay'eetti dhiyaatee ture. Warra Westiitu buqqisuudhaaf ture namicha. Hin taatu ati biyya kanaaf uummata kanaaf hin taatu uummata cunqursaarta mirgummataa eegamuu qaba kan jedhuun dantaan isaanis keessa jira itti duulan jechuudha. Itti duulani waraana faatti naqan. Responsibility to protect waan jedhamu jira R2P warra NATO kanaan waan hoogganamu jechuudha. The same thing waanuma Liibiyaatti godhan kanaan achittis godhan. Sirrii ture jarri Westii kun yoo jenne sirrii miti. Ammoo sirrii ta'uu dhabuu isaaniitiin maaltu dhufe? Abbaan irree aangoorra jiru sun warra kaan afeere warra faallaa isaanii ta'an sana jechuudha. Faallaa warra lixaa warra ta'an sana as affeere jechuudha aangoorratti na tiksaa wanti kun jedhe waan herregateef. Warri lixaa amma odoo sana gochuu barbaade buqqisaniiru warri lixaa dhugaa. Odoo Raashaa fa'aa waammachuu baate Chaayinaa fa'aa of cinaa hiriirsu odoo baate warri lixaa al-Assadiin buqqisaniiru filaa jechuudha. Kanaaf maal godhe al-Assad? Warra faallaa Ameerikaa sana waammatee dhimma Siiriyaa keessa abbaa barbaade seensisee akka bukeessan godhe jechuudha. Arra Siiriyaan harka isaa keessa hin jirtu. Namichi aangoorra jira jedhama maqaadhaaf garuu biyya sana keessa aaktara adda addaa galee abbaa barbaade ajjeesa abbaa barbaade onni godha. Istirateejii hedduu hin beekamne mootummaan biyya sanaa hin beekne baay'ee biyya sana keessatti deemaa jira. Biyyi caccabde gariinsee ISILiin bulti warra raadikaalistoota Islaamaa kana jechuudha maqaa Islaamaatiin deeman kanaan. Aaktarri warra lixaa keessa jira, kan warra Chaayinaa keessa jira, kan warra Raashaa keessa jira, ISIL keessa jira. Biyyi amma Siiriyaa jedhamtu akkuma argaa jirru kana addunyaa irratti biyya tiraajedii taatee jirti jechuudha. Maal aangoo jedhama amma Assad amma aangoorra jira jedha. Aangoorra jira jedha. Biyya garuu diigee dhabamsiise lamuu biyyi sun deebitee kan ijaaramuu hin dandeenyeen inni aangoo isaa qofa akka aangootti yoo laaleef jechuudha. Aangoon koo jiraannaan Siiriyaa abbaan barbaade haa bukeessu, abbaan barbaade Siiriyaanota fedhe haa ajjeesu jedheeti itti murteesse uummata isaa irratti jechuudha. Look. Waan kana fakkaatutti Itoophiyaatti as deemaa jira. Dirreen lolaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru. Dirree lolaa TPLFiif biltsiginnaa gidduu qofa miti. Dirree lolaa waraana bilisummaa Oromootiif biltsiginnaa gidduu qofa miti. Dirree lolaa warra dhiyaatiif warra bahaa Raashaa fa'aa Chaayinaa fa'aa Turkii fa'aa wal lolchiisaa jirudha. Kana keessaa salphaatti bahuuf hin jiru. Wanni nama sodaachisu kana caalu guddaan biraamoo maali yoo jenne amma diraamaa dartii ta'e tokko tokko taphachaa jira mootummaan kun. Fakkeenyaaf maal jedhaa jiru? ISIL Itoophiyaa keessatti mul'ateera maadheensaa jedhaniiti diraamaa tolchuu jalqabaa jiran. Eessatti immoo quba qabu beektu? Oromiyaa. Baalee. Dollomannaa keessatti maadhee yookiin immoo namoota ISIF yookiin ISIL jechuun warra
quban qabneef warra raadikaalistoota yookiin teeroristi jedhamee addunyaa kanarratti irratti duulamaa jiru maqaa amantii islaamaatiin deemanu kan alqaayidaa booda dhalate keessattuu Siiriyaa keessatti kan beekamu ka Yemenitti nama qalee jedhamee waggaa 4-5 dura ibsamee balaaleffatamaa ture sana maaddee akkasii sanatu Ethiopia keessatti dhalateera dhufeera Ethiopia seeneera jedhanii diraamaa tolchaa jiru warri mootummaarra jiran jechuudha. Baay'ee diraamaan akkanaa kun yeroo duraatii miti. Mallas Zeenaawis bara lubbuun jiru Baaleetti quba qabuudhaan maaddeen alqaayidaa Baalee keessatti argameera jedhee olola tolchuu jalqabee ture. Garuu olola sanaan otoo baay'een deemin ofii isaatii du'e namichi. Cubbuu Oromoo irra kaa'uun kun al tokko tokko yerootti akkasitti harka abbichaa deebi'ee nyaatu qabaachuu danda'a. Ammas mootummaan Abiy Ahmed fakkeenya fakkaataa hordofaa jira. ISIL Itoophiyaa keessatti mul'ateera jedhaniiti maal gochuu barbaadan kanaan yoo jettan qabatamaatti gabaabaaf ifaa ta'e maanni warra lixaa kan fuula dhowwatan sana deebisanii fuula irraa bitachuudhaaf kun godhamaa jira. Kana dubbiin wanti ittiin warra lixaa kana deebifnee harkatti galfannu aangoorraa na buqqisuudhaa warra barbaadu kana warra ummata mormitoota kiyya wajjin dhaabbatee ana asirraa kaasuu barbaadu kana akkamittan deebisee harkatti galfadha kan jedhu sanaaf diraamaa akkanaa tolchuutu barbaachisaara. ISIL argameeras keessatti Al-Shabaab faa dhufeera jechuu danda'u ta'a. Al-Qaayidaan asitti argameera jechuu danda'u ta'a. Kanaaf immoo dirreen nuuf mijataadha jedhanii yaadan eenyu akka ta'e beektu Oromiyaadha. Oromiyaadha. Kunis sababa mataasaa qaba. Amma fakkeenyaaf Somaalee keessa naannoo Somaalee keessatti mul'ate jechuun barbaanne beektu. Yeroo baay'ee hafuura akkasitti dhiyaatu jedhamee warri shakkamu hafuura Al-Shabaab kanatti dhiyaatu jedhamee warri shakkamu Somaalota. Keeniyaa Ugaandaa fakkeenyaa Somaaleen Ameerikaa lammii Ameerikaa ta'e Ugaandaa seenuu hin danda'u. Biyyoota adda addaa seenuu hin danda'u. Maaliif Al-Shabaabitti shakkama waan ta'eef. Seeruma baafatanii dhorku biyyoonni Afrikaa tokko tokko jechuudha. So naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti wanta akkanaa argame maaliif jechuudha dhiisanii Oromiyaa filatan isinitti fakkaata. Kaayyoo qaba. Wanta godhameef qaba. Somaalii rijiniitti argame wanti kun yoo jedhani tokkoffaa ummata naannoo sanaa Mustafeen akka gaariitti qabeefii jira waan ta'eef gama sanaan lolatitti ka'aa waan sana waan achiin nagaan jiru sana jalaa busheessa jechuudha. Tokko kana. Inni Oromiyaatti quba qabanu kuni garuu kaayyoo babadhaa 2-3 qaba. Tokko Oromootu daayivarsiidha. Amantii adda addaa qaba ofiisaatiif Oromoon. Waan dhimma amantii irratti salphaatti Oromoo walitti garagalchuu danda'ama. Walitti garagalchanii wal lolchiisuu danda'ama. Wanti jedhu kuni warra nafxanyootaa biratti fudhatama guddaa argateera. Akkasitti amananiiru. Kanaaf Oromiyaa keessatti ISILiin argame yoo jedhame Oromoon amantii adda addaa qaba malee Musliima qofa miti waan ta'eef Musliimnis yaada kana hin fudhatu waan ta'eef Islaamummaan Oromoon hordofu Islaamummaa raadikaalistummaa akkasirraa fagoodha. Islaamummaa nagayaati. Amantii Islaamaa suma dhugaa isuma durii beekamu sana bifa dhugaa ta'een hordofa uummanni Oromoo malee isa nama gorra'uu waan adda addaa biyya alaa kanarratti arginu teeroristummaa nama balleessanii badanii balleessuu side attack kun fudhatama hin qabu Islaama Oromoo keessatti jechuudha. Kana amma balaan jarri fidaa jiran maalinni Oromoo tokko kanaan maqaa baasaa jiran Oromoo amantii Islaamaa hordofu amma maal gochuu deemaa jiru jechuudha. Qaama alaatii wajjiniin attach godhaa jiran jechuudha. Qaama ambaa qaama alagaa wajjiniin associate godhanii Oromoo walitti shakkisiisuu barbaadu. Oromoo isa Islaama isa Kiristiyaana ta'ee fi isa waaqeffataa ta'e isa amantii fedhe hordofu fi Oromoo Musliimaa walitti gaarreeffachiisuu barbaadu. Because eenyunuu ISILiin hin barbaadu. Akka Musliima tokkootti ani hin barbaadu fakkeenyaaf. Namoonni Musliimaa baay'een jechuu hin danda'a. Oromoon guutuutti illee jechuu hin danda'a. Really. Waan sanatti namni amanu hin jiru nama keenya keessa. Tokko maybe I don't know ilma namaa keessa namni jallatu amantii Islaamaa dhiisii amantii biraa keessas jiraachuu danda'a. Wanti warra sanaaf bitamu garuu immoo akka beeknutti akka amma ammaatti qulqulleeffannee beeknutti
islaamummaa Oromoon hordofu keessatti fudhataman qabu karaan sun jechuudha. Jarri kun garuu maal asarkisaa jiran? Musliima maqaa baasuudhaan qaama diinaa alaa qaama warri dhihaa balaaleffatee akka lolaatti irratti duulaa jiru. Sana wajjin attach godhanii Oromoo keessattis qoqqoodama uumuudhaaf faranjii biraayis gargaarsa argachuudhaaf deemuu barbaadu. Dhagaa tokkoon shimbirroo 2-3 dhahuu barbaadan. Kana yoo godhan tokko warra lixaa biraa isiliin loluu barbaadan taanaan egaa isin gargaarra. Duraan achirraa isin kaasuu barbaannee turre aangoon keessanii biyya takka tasgabbeessaan jiru inni yaadnee turre amma kanarratti ejjennoo cimaa qabdu taanaan isin wajjin dhaabbanna maal isin gargaaru akka jedhamu barbaada. Agartee? Harka biraatiin ammoo kanuma wajjin Oromoo kana gidduutti tokkummaan Oromoo isaaniif balaadha waan ta'eef tokkummaan Oromoodha isaaniif yeroo hunda yaaddoo aangoo isaaniiti waan ta'eef dhimma kanaan ammoo Oromoo wal afaan garagalchinaa barbaadan jechuudha. Oromoo wal shakkisiifnaa barbaadan. Oromoo isa amantii adda addaa hordofu dhiisiti within single religion, single faith keessa jiru amantii tokkicha qofayyuu kan hordofu islaamummaayuu keessa kan jiru qofayyuu isumaayyuu walitti garagalchuu barbaadan. Look, kana namni keenya dammaqee beekuu qaba. Ka amantii fedhe hordofu diraamaa diinni nurratti hojjetaa jiru kana ta'uu beekee waan kana saaxiluu danda'uu qaba. Kun eenyuuf hin ta'u jechuudha. Nuti Itoophiyaas haa taatu, Oromiyaas haa taatu naannoo biyya tasgabbaa'ee barbaanna. Gaaffiin keenya nuuf deebi'uu qaba. Gaaffiin uummata Oromoodhaa qabsoodhaan galma gaha ni beekna. Qabsoo kun immoo yeroo galma gahu sabatiinsa wajjin ta'uu qaba akkuma nama duras dubbachaa ture jechuudha. Stability wajjin ta'uu danda'uu qaba. Nagaan hin jiru taanaan bilisummaan nagaa hin qabne faayidaa hin qabu. Bilisummaa jechuun mataan isaa dura nagaadha bar. Nagaa yeroo jennu garuu kan abbaan irree tokko humnaan nu callisiisu otoo hin taane kan ofii keenyaa fedhiin keenya guutamee itti nagayaan waca keessaa walaba taanee jireenya keenya jiraannu jechuudha. Kana nuuf hin barbaadu alagaan. Anduunaan marginiidha akkuma reefuu jedhe waan ta'eef kana kanaan hokkara warri alagaa keessaa quba qabu yookiin harka keessaa qabuun uumee aangoorra bubbulaatu barbaadamaa jira. Kana yeroo jedhu nama ISIL yeroo jedhanii maqaa dhahanu Al-Shabaaba ta'uu Al-Qaayidaa ta'uu yeroo jedhanii maqaa dhahan dhimma Itoophiyaa keessatti fidanii diraamaa tolchanii as keessa jira abaluu yeroo jedhanu kana jarri kun aktoroonni kunis bar odoo nuti naqin maqaa nu baaftan taanaan dhaqnee isin agarsiifna jedhanii dhimma Itoophiyaa keessa akka galan affeeramaa jiru jechuudha. Agartee? Affeeramaa jiru eenyuun affeeramaa jiru? Warri diraamaa kana tolchuun affeeramaa jiru jechuudha. Kun balaadha eenyuufu balaadha waan ta'eef lolamuu qaba. Sirni kun aangoo gadhiisuu qabaa kan jennu harka alagaa biraa fidee nutti cuuphee dhimma biyya kanaa keessa naqee ka'ee aangoo gadhiisus bor faayidaa nuuf hin qabaatu. Salphaatti keessaan baanu balaa kana waan ta'eef. Kanaaf uummanni maal beekuu qabaa maaltu furmaata kan jedhuufi. Tokkoffaa diraamaa akkasii kana namootu waan dhageessan shira tolfamaa jiru kijiba mootummaa kun kijibee diraamaa akkanaa tolfataa jiru bakka jirtanu saaxiluudha. Saaxilaa informeeshinii argattan miidiyaalee Oromootiif haa ta'u miidiyaalee qabatamoo sagalee uummataa ta'aniif ergaati saaxilaa nuufis ergaa. Kijiba mootummaa kanaa waan saaxilu kamuu argannaan tuffattanii biran darbinaati saaxilaa miidiyaatti jechuudha. Kun keessattuu wanti kun barbaachisaadha. Amma dalloo mannaa irratti diraamaan kun tolfamaa jira. Warri dalloo mannaa dubbii kana saaxilaa. Cal jettaniin dhaggeeffatinaan laalina Oromoon baalee akka jirtanutti. Yeroo lammaffaadha baalee irratti kan xiyyeeffatamu. Maaliif baaleen filatan baay'ee nama ajaa'iba bara. Uummata nagayaa amantii isaa hordofu uummata nama biraa tuqee hin beekne. Qabsoo sabboonummaa isaatiif immoo uummata hin araaramne waan dhimma sabboonummaa irratti waan itti dhufuuf hin araaramne. Kana maqaa yakkuudhaaf achirraa jalqabani malee Oromiyaa hunda keessa deemuu danda'u. Oromoo qofatu hin taane kutaa biraa riijinii bira biyya kanaa adda addaa keessa dhaqee diraamaan kun tolfamuuf deemaa. Kanaafuu kijiba sirna kanaa kana saaxiluu barbaachisa. Lolli sirna kanarratti goonu lola ofirratti hirkannoo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo qabsoo mataa isaa ofirratti hirkateeti kan lola geggeeffataa jiru. Ammas kanuma irratti cichee danda'eetti fufee deemuu qaba jechuudha. Gargaarsa alagaa yeroo argannu gargaarsa shirarraa walaba ta'e yoo arganne bareedaa.
gargaarsa harka dhimma fidanii dhufanii biyya keenya keessa harka naqatanu taanaan garuu hin ta'u jechuu danda'uu qabna jechuudha. Maal hanqanneeti nuti namatti hirkannu? Oromoon takkaa qabsoo isaatiif alagaatti hirkatees hin beeku. Ofirratti hirkatee lolee bilisoomuu ni danda'a waan ta'eef hirkata nama biraa alagaa kamuyyuu nu barbaachisu jechuudha. Diina mataarra nu jiru kan alagaa fidee dhimma keenyatti galchaa jiru sammuu dhaabbadhu jechuu saaxiluu barbaachisa keessattuu beektonni keenya kanarratti hojii gahaa hojjechuu qabdan. Hundi keenya kanarratti hojjechuu qabna jechuudha. Saaxiluudha amma waan dandeenyu amma waan danda'u waan hin beekuun dubbachaa jira. Warri waan kana beektan bahaa dubbadhaa miidiyaa Oromoo adda addaa irratti dubbadhaa. Saaxilaa yoo yeroodhaan saaxilan malee gaarii miti booda jechuudha. Kanaafuu shira guddaa tas deemaa jira. Aangoora bubbuluuf jecha karaa daandii Bashaar Alaasaatti hordofamaa jira. Kuni balaa guddaa qaba jechuudha. Amma Liibiyaatti warri lixaa keessa jiru aktara gurguddaan lama jira. Tokko warra finxaaleeyyii Islaamaatu keessa jira. Warri lixaa keessa jiranii humnoonni adda addaa kan biraas jiraachuu danda'u garuu jarri kun lamaan keessattuu baay'ee cimoodha jechuudha achi keessatti. Amma biyyi sun kana booda biyya abbaa taatee lammiin Liibiyaa tokko biyya tasgabbeessee bulchuudhaaf qormaata guddaatu fuuldura isaa jiraata jechuudha. Namni cimaan tokko illee ta'uu bahe. Maaliif uummanni qoqqoodameera ilaalcha ideoloojiin uummataa qoqqoodameera gariin amantiidhaan raadikaalaayizdi ta'eera gariin warra lixaa wajjiniin dhaabbateera. Kun akkamitti akka walitti deebi'ee biyya tokko biyya Liibiyaa tokkitti ta'ee deemuu danda'u hin beeknu. Waa'ee Itoophiyaa irratti tokkummaa Itoophiyaa jiraachisuun miti an kanan dadhabaa jiru. Dhimma koo miti sun. Wanni dhimma kan koo ta'u guddaan bilisummaa Oromooti. Ittaansee Oromiyaa saba toofte, Oromiyaa tokkoomte. Erga arginee booda abbaa barbaanne wajjiniin waliigaltee yoo qabaanne waliin jiraachuu dandeenya. Waliigaltee hin qabnu taanaan nagaan gallee jiraachuu dandeenya jechuudha. Wanni murteessaan fardiin tokkummaa saba keenyaa tokkummaa uummata Oromootiif bilisummaa uummata Oromooti. Jala muraa kana sirriitti. Kanaan ala wanti biraa kana booda wanti biraa yoo dhufe kan nuu ta'u yoo ta'e hin bitannaa hin deemna wajjin. Hin ta'u taanaan waan wajjin rakkannuuf hin qabnu jechuudha. Kanaaf ammoo waan tokkummaa Oromoos miidhu gama amantiitiin kaardii taphatamaa jiru kana harkaa fuunee tarsaasuu danda'uu qabna. Harkaa fuudhanii tarsaasuu barbaachisa. Kaardii gandummaadhaan Oromoo gargar qooduuf deemamu, kaardii amantiidhaan Oromoo gargar qooduuf deemamu, ka humna shiraa humna alaa fidanii dhimma Oromoo keessa dhimma Itoophiyaa biyya kanaa keessa galchanii bubbuluu barbaadanu kana hundumtuu harkaa tarsaasuu qaba. Oromoo qofattis kan dhiifamu miti jechaa jira kana. Hundumti keenya yoo wajjin jiraannus haa ta'u, gargar gallus haa ta'u, ji'oogiraafikalii ollaa waliiti waan taaneef nagaa nu barbaachisa. Biyyi ollaa wajjiniin nagaa hin qabne tasgabbooftee develop gochuu hin dandeessu. Misoomuu hin dandeessu. Kanaaf bilisummaa yeroo barbaannu nageenyas hin barbaanna duukaa nageenya bilisummaa hin qabne jechuun hiika hin qabu. Uummanni keenya balaan inni hanga ammaa waggaa 100 guutuu impaayera kana keessatti safaraa dhufe isa gahaa jechuudha. Kana booda bilisummaan isa barbaachisu bilisummaa tasgabbii wajjiniin ta'uu qaba. Tasgabbii immoo uumuudhaaf of keessaa jalqabuu qabna. Akka Oromootti maaltu tasgabbii nu dhowwuu barbaadaara abbaa jedhu sana of keessaa barree adabatti gochuu danda'uu qabnaa jechuudha. Wanni tasgabbii Oromoo dhowwuu barbaadu waan adda addaa jiraachuu danda'a. Ammatti kanan argaa jiru guddaan tokko isa kana diraamaa diinii nurratti hojjetu kana busheessanii dafanii saaxiluu barbaachisa. Akka inni fagoo hin deemne harkatti dhahuu barbaachisa jechuudha. Kana jara keenya yaada kana yaada salphaan godhinaa. Yaada baay'ee hamaadha. Ammatti mul'atu balaansaa bor erga dhufee mul'achuu jalqabe booda immoo harka keenya baheera waan ta'eef sirreessuu hin dandeenyu. Kanaafuu amma odoo rakkoon akkasii dhufee hundee gadi hin jabeeffatin ofirraa buqqisuu barbaachisa. Sirna aangoorra jiru kanas rifachiisuu barbaachisa. Waan namni quba hin qabne se'anii deemaa jirani akkasitti. Yeroo amma humna alagaa waammatanii warra Turkii irraa diroonii fudhatanii uummata nagaa rukutanuu kana salphaa isinitti hin fakkaatin bor waan walii galan qaban Chaayinaan bor ilaal funyaan qabdee waan irraa dagugdee biyya kanarraa fudhachuudha deemtu waa hedduu godhaafii jirti jechuudha. Sirni kun erga bor deemee booda abbaan aangootti dhufu kamuu funyaan qabameeti waan Chaayinaan barbaaddu sana guutuufiif deema jechuudha. Kanaafuu warra lixaa ofirraa rukunnaatti biyya kana kasaaraa guddaa kasaaraa nageenyaatii fi kasaaraa dinagdee isheen keessaa bahuu hin dandeenyetti naqaa jira jechuudha sirni kun.
Kanammoo waloodhaan irratti duuluu barbaachisa. Even warri mootummaa kana keessa jirtanullee har'a hin laalinaa. Barcuma yeroodhaaf irra jirtanu kana hin laalinaa. Boor ilmaan keenyaaf maaltu dhufaa jira? Egeree keenyaaf maal ta'uu danda'a? Wanti kun kan jedhu laala. Har'a nyaadheen bordu'a jettanii akka harreetti hin yaadinaa. Harree qofatu akkasitti yaada. Ilmi namaa waan egeree isaa yaada. Dhaloota mataa ofiitiif qofa otoo hin taane dhala kiyyaaf bor maalan dhaalchisa kan jedhu yaada jechuudha. Dhalli keessan bor haala nagaa hin qabne keessatti haala isin yakkamoo taatanii seenaa keessatti beekamtan keessatti dhala jireenyitti hadhaa'u taati. Kanaafuu dhala keessaniif illee yaada yoo xiqqaate jechuudha. Kanaaf kanuman jedha rakkoo biyya kanaa internationalize gochuun yookiin immoo idil addunyoomsanii rakkoo addunyaa waliigalaa iddootti addunyaan humnoonni addunyaa adda addaa irratti wal lolanu taasisuun kun balaan isaa dhaloota kana qofaaf utuu hin taane dhaloota bor dhufuuf hafaa jechuudha. Kanaafuu shira deemaa jiru kan ammoo beekuu barbaachisa. Abiy Ahmed Bashaar al-Assad Afrikaadhaa akka hin taane ammumarraa dhaabsifamuu qaba. Kana kan jechuu barbaannu yaada koo akka hubattan abdiin qabaa. Hedduu galatoomaa waan hordoftaniif nagaatti.